Hubatanii mana sirbaa yookaan kilabii ni deemu. Ta'us garuu jalqaba irratti hariiroon isaanii salphaan turre. À notre début, beaucoup d'amis ne m'ont pas compris. Jalqaba irratti hiriyoonni koo hedduun hin hubanne. Paartii fi sagantaa galgalaa irratti yommuu haadha warraa koo wajjin dhufu hiriyoonni koo hedduun akka ittiin tollee fi akka qaanaa natti dhaga'ama ture. Har'a sababa wal danda'uu, obsa, hubannoo fi jaalalaan ga'iisaa fi wal hubachuu dhabuu hunda mo'achuu dandeenya. Haadha warraa isaa waliin waggaa 3 erga jiraatee booda namoota hir'ina qaamaa qaban wajjin wal simuu irratti hawaasni hedduun hojii fooyya'aa akka hojjechuu qabu ni amana. Namoota hir'ina qaamaa qaban caalaatti hawaasa keessatti simseessuuf namni hundi adda addummaa keenya simachuu, hariiroo uumuu, namoonni kun akka loogiin irra ga'etti akka hin yaadneef waliin piroojektota hojjechuu qabna jennee amanna. Piroojeektiin keenya afaan mallattoo weellisuudha. Nuti kana yaallee ilaaluu barbaanna. Barsiisaan afaan mallattoo Abdool Maatiyuu Laankwandee yaada Burkina Faasoo fi bakka biraa keessatti namoota hir'ina qaamaa qaban waliin hariiroo uumuuf piroojektota irratti waliin hojjechuu beeksisuun barbaachisaadha jedhutti ni amana. Kun waa'ee hubannooti. Namni dhaga'uu hin dandeenye waliigaluu kan danda'u harka isaatiin. Harka isaan mallattoo agarsiisuun qofaadha. Namni dhaga'uu danda'u ammoo hir'ina qaamaa hin qabu. Kanaaf olloota, waayiloota yookaan hojjettoota isaanii waliin waliigaluuf afaan mallattoo barachuun dallaa lamaan gidduu jiru kan diiguu danda'u isaanidha. Mana isaanii keessatti Abdool gaafii BBC'n dhiyeessu obsaan haadha warraa isaa Adaamaa Kaabiree fiiga. Adaamaan karoorri ishee dhuma waggaa kanaatti weelluu CD fi miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiisu akka ta'e himti. Abdiin ishee weelluun kun namoota dhaga'uu hin dandeenye biroo akka isaan ija jabaatanii fi ofitti boonan isaan jajjabeessaa kan jedhudha. Afaan mallattootiin weellisuun waggootii dhiyoo keessatti Burkina Faasoo keessatti beekamtii argatee dabalaa dhufeera. Rakkoo dhaga'uu dhabuun addunyaa irratti namootni biiliyoona 1.5 ta'an hubamanii akka jiran UN tilmaamus Burkina Faasoo keessatti garuu ammayyuu namoota hir'ina